Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii addaa qabannee dhiyaanneerraa qophii addaa kanaani sadaasa 9 bara 2016 as Awurooppaa bakka gamtaan Awurooppaa itti argamu biyya Beeljeem magaalaa Biraasilsitti waan guddaa tokkotu deemuuf deema. Akkuma hundi keessan quba qabdan wayita dabree addunyaa irratti addunyaan qabsoo Oromoo irraa wayita gurra duuchattetti gootichi atileetii Oromoo as bahee qabsoo Oromoo addunyaa maratti beeksisuudhaaf qooda olaanaa gumaachuusaa hundi keenya quba qabna. Gootichi kunis egaa goota atileetii maraatoonii addunyaa Fayyisaa Leellisaa gara Awurooppaatti imaluuf deemaa ka jedhu odeeffannoo arganne keessummaa tokko affeereen jira. Egaa keessummaan kunis haala kamiin atileet Fayyisaa Leellisaa gara kana dhufa maal godhaa eessatti dhiyaataa ka jedhu akkuma isinii tuttuqe kana waan hedduutu ta'uuf deema aan jedhu odeeffannoo arganneerra. Egaa keessummaan keenyas aktiivistii Garasuu Tufaati. Egaa Garasuu Tufaa waan kanarratti dadhabdee har'as immoo odeeffannoo haaraa qabattee daawwattoota keenyaaf ibsuudhaaf asiin dhiyaatuu keetiif anaa dhufu galatoomin siin jedha. Yaada kana uummatatti ibsuudhaaf carraa kana naa kennu keetiif galatoome. Ayyee egaa daawwattoota keenya egaa waa'ila keenya Garasuu Tufaa hedduu galatoomfata. Mee sadaasni 9 as Awurooppaa keessatti wanti addaa ta'uuf deemaa ka jedhamu maalirraayyee maaltu ta'uuf deemaa mee kana atummaan nuu ibsi. Akkuma yaadattu barreen gaddaa sochiin uummata Oromoo kun kan jalqabe guyyaa sadaasa 12 ture. Kanaafuu waggaa kana guutuu qabsoon kun deemaa ture. Ijoolleen keenya namni keenya dhumaa ture haga amma ture dhumaa jira. Waan kun bifa adda addaa tokkoon uummata birattis beekamu ammarree waan barbaadamu sana bakka hin geenye waggaa kana bifa ta'e tokkoon naannoo jirru kanatti yaada jedhurraa kan ka'e. Akkuma yaadattu atileet Fayyisaa Leellisaa gaafa Riyoo sana mallattoo ijoolleen biyya keenyatti qabsoo ittiin godhaa turte sana argisiisuudhaan sochii kana biyya addunyaa guutuutti beeksisee jira. Namni kun nama hunda biratti beekame akka nama Oromoof qabsaa'u kan nama mirga dhiitamuu Itoophiyaa keessa jiru kanaaf qabsaa'u qofa hin taane ilmuma namaa addunyaa birattiyyuu kabajaa nama argate tokkodha. Nama kana naannoo Awurooppaa kanatti finnee akka inni rakkoo amma itti dabalamee deemaa jiru kana egaa inni mallattoo sana argisiisee irreecha irratti dhumaatiin ta'e gidduu kana immoo labsiin atattamaa ta'e kun jira. Waan kana akka ammarree miidiyaan addunyaa qaamotii addunyaa irratti murtii gurguddaa dabarsan akka beekan akka itti godhamu jiraate yaada jedhurraa biyyootatti bakka akkatti qoqqopheessuu danda'ama. Garuu innis yeroon isaatirree gabaabaadha. Kanaaf dura bakkuma hundeen Awurooppaa jiru kanarra maan jalqabne yaada jedhuun namoota pirezidantii paarlamaa Awurooppaa akkasumas pirezidantii koomishinii Awurooppaa fi itti gaafatamtu bakka buutuu dhimma alaatii fi seekuritii Awurooppaa olaantuu kan taate xalayaan karaa nama nu gargaaruun adde Aanaa Goomeziitiin akka itti argamu godhamee pirezidantiin paarlamaa Awurooppaa obbo Maartiin Shuulz yeruma sana akka Fayyisaa argu hayyama isaa kenne jara kaan lamaan irree namicha itti gaafatama pirezidantii koomishinii Jean Claude Juncker fi itti gaafatamtu olaantuu haajaa alaatii fi seekuritii Awurooppaa adde Federica Mogherini immoo amma eegaa jirra. Isa Fayyisaan dhufee jaratti dubbatee rakkoo amma yeroo inni tures deemaa ture amma immoo itti dabalamee deemaa ture kana akka inni ibsu isaaniif qofa hin taane gidduma sana guyyaa isaa fuuldura koree waan kana qopheessu waliin mari'anneetti uummataaf ibsinaa. Hiriirri guddaan irree akka ta'u akkasumas immoo pirees konferensiin irree naannuma Biraasilsii sanatti akka qophaa'uu fi rakkoo deemaa jiru kan akka inni ibsuuf godhuudhaaf ammaaf kanuma pirezidantii paarlamaa kun kan sa'aatiin isaatirree waan hundi isaa beekamee waan jiruuf isatu ta'uuf deema jechaadha waggaa sanarratti. Kun immoo sochii ijoolleen godhan sana bifuma kanaan yaadatuudha. Heduu danda'ame guyyaa sana guyyaa Saatardaa irra oola. Guyyaa lamaan 10 fi 11tti immoo beellama argatuu hin dandeenye guyyaan beellamatti arganne gaafa 9 ta'e jechaadha. Ayyee gaariidha. Garasuun egaa akkuma beekamu sadaasa 12 bara 2015 guyyaa warraaqsi mormii uummanni Oromoo waggaa tokkoof gaggeesse godina Shawaa Lixaa magaalaa Giincitti dho'eedha. Amma adeemsa kana keessatti immoo hanga
hagayya 21 inni dhufe addunyaa irratti waan sana ibsutti addunyaan hedduu gurranuu kennaan turre wareegama hedduu kaffalamaa ture. Amma immoo waggaa isaa irratti dhufee waan kana irratti ibsuu isaatiif mee qabsoo Oromoo irratti keessattuu gamtaan Awurooppaa waan abdii hedduu irraa eegamudha kan dafanii murtii jajjabaa dabarsuudhaan qabsoo Oromoo dura cinaa warra hiriiran keessaa adda durummaan kan ka'u paarlaamaan Awurooppaa kuni mee sadarkaa kana qaqqabuudhaan amma immoo akkaataa kana dhiyaachuun kun bu'aa inni qabu tuqxeettaa mee bal'inaan irraa nuu ibsi waan kana. Akkuma beekamu sochiin Oromoo kun yeroo baay'ee carraa miidiyaa argateen beeku miidiyaa xixiqquma irratti babbaa ture waggaatti Ingiliishiidhaan miidiyaan barreessu waan akka BBC kun waggaatti yeroo tokko kan lama waan keenyoo barreesse gammadaa turre sochiin akkanatti jiru namni waggaatti namni kan riippoortiin human raayit beekuyyuu at least namni 800 olii du'e amma waan dhiyoo kanatti dabalame kanaan kan riippoortiin beekuyyuu kan mootummaan sun amanaa jiruyyuu nama 500 olii namni immoo ummati beeku nama tarii nama kumoota hedduutti lakkaa'amuudha kan du'aa jiru edu akkana ta'aa jiru attenshiniin yookaan xiyyeeffannaan miidiyaa nuti argataa turre akka malee xiqqaadha. Egaa Fayyisaan riyootti mallattoo kan argisiise booda garuu yeroo itti guyyaa 2-3 gidduutti miidiyaan kana 200tti aanu waan kana dabarsaa ture press conference inni boodarra egaa Ameerikaa ga'ee argisiisa godhe irrattirree nama hedduutu hirmaatee amma namumti waan kana hin beekne iyyuu akka hin jirre wayii tokkodha. Kanaaf warri kunirree kan ayyama kennaniif akka inni kaabinee pirezidaantiitti irree haasa'u akka itti simatanirree sadarkaa dippiloomaatiik tiimii qopheessanii isaan akka simatan pirezidaantiin irree dhufarra dhumee akka itti dubbatuu fi sagantaa footorree akka qabudha. Paarlaamaan Awurooppaa addunyaarraa ikonomii addunyaa Awurooppaan tokkoffaadha jechuun bilookiin Awurooppaa jedhamu kun ikonomii guddaa tokkoffaa addunyaarra jirudha. Namichi kun immoo qaama Awurooppaa keessaa qaamni filatamee guddaan paarlaamaa kanadha. Namichi mataa waan sanatti ta'e isa dubbisuu jechuun dhimmi uummata keenyaa sadarkaa sanatti akka inni mul'atu godhuudha. Kun injifannoo dippiloomaasii injifannoo guddaa tokkodha. Yeroo baay'ee deemnee warruma deeskeedii ta'an itti gaafatama dhimma Itoophiyaa irratti yookaan East Afrikaa irratti namni nu baay'een dubbisnu kun garuu mataan paarlaamaa Awurooppaa dubbisuun fuuldura biyyoota biraa keessatti piraayim ministirii dubbisuu dandeenya foreign ministeerota dubbisuu dandeenya waan godhamu keessatti waan karaa guddaa tokko nu banuudha. Yeroon kun immoo yeroo itti duuti akka malee uummata keenya irratti hammaataa jiru yeroo itti dippiloomaatiikiin koominitii biyya sana keessa jirurre akka inni magaalaarraa fagaatee hin deemne fi akka waan godhan nama ajjeechaa jiru kanarre akka namni hin barre godhame waan ta'eef asiin haala jiru kana rakkoo akkanaatu jira jedhanii Fayyisaan dhufe isaanitti himuun Fayyisaan nama akkuma seelebriitii guddaa wayii tokkotti waan laalamuuf sagalee guddaa argata. Miidiyooti biraarree namichuma kana arguu mataan isaa niwusii yookaan oduu guddaa waan ta'eef namni hedduun gabaasuu danda'a. Kanaafuu waan kun injifannoo guddaadha. Dhugaadha kun injifannoo dippiloomaasii guddaadha. Karaa biraatiin keessattuu pirezidaantii paarlaamaa gamtaa Awurooppaa kana Maartin Shuuziin arguudhaan akka waliigalaatti paarlaamaan Awurooppaa dhimma keenyaaf xiyyeeffannaa kennuusaa hubachiisa. Waan kanarra gahuudhaaf akkamiin yaaddee waan kanarratti tattaaffii akkamiitiin sadarkaa kana qaqqabamuu danda'ame? Dura namoonni naannoo Awurooppaa kanatti waan Fayyisaan godhe kun Ameerikaa keessatti akka malee deeggarsa guddaa argamsiisee xiyyeeffannaa miidiyaa guddaa argamsiisee naannoo kanattirree waan tokko dhugoone bu'aa nuu fida jedhee yaadaa ture. Eegasii hiiringii wayii naannoo paarlaamaa Awurooppaa kanatti orgaanaayiz goone namoota adda addaa namoota riippoortii miidhama biyya keenya kanarratti qopheessaa jiran akka isaan dhufanii achirratti dubbatanii innirree achirratti dhufee akka inni wiitnasii ta'u yookaan immoo ragaa bahu yaadaa ture. Nama faranjii paarlaamaa naannoo paarlaamaa sana keessa iyyuu keessa hojjetu beeku waliin mari'annaani namni kun nama seelebriitiidha nama addunyaan beekamu tokko namni baay'een isuma waliinuu footoo ka'uudhaaf isaa quunnamuu danda'a nama mirga namaatiif dhaabbate haga hiiringii qopheessitanii sadarkuma gadiitti inni achirratti dhufee dubbatu gootan maaliif pirezidaantuma Awurooppaa paarlaamaa Awurooppaarree pirezidaantii koomishinii Awurooppaarree itti gaafatamtuu olaantuu dhimma haajaa alaatiif seekuritii Awurooppaa adde Federikaa Mokoranirree isaanirree sadeen iyyuu maaliif hin quunnamne
yaada jedhu na kenninaan achumaan yaada kana adde Ana Goomezitti barreesse ishiin irree rakkoo amma ture kana irreecha irrattirree waan ta'e sana waan sana duraarree barreessitee jara sadeenittiyyuu fayyisaan dhufee isin argee fakkeenyaaf tokkoffaa paarlaamaan Awurooppaa rizooluushinii dabarsee jira barreen gaddaa amajjii keessa garuu rizooluushinii sun haga amma hojiitti ni hiikamne gama tokkoon immoo koomishiniin fi itti gaafatamaan dhimmi alaa Awurooppaa kun waajjirri dhimma alaa Awurooppaa ammarree mootummaa sana waliin hojjetaa jira. Waan kun dhiibbaa godhanii akka ajjechaan kun dhaabbatu akka haalli sun wayyaa'u haga ammaa dhiibbaan godhamee jiru. Kanaaf waan kun dhiibbaa godhanii akka ajjechaan kun dhaabbatu akka haalli sun wayyaa'u haga ammaa dhiibbaan godhamee jiru. Kanaaf tokkoffaa rizooluushinii ofii baastan sanarree akka deebitanii sirriitti jajjabeessitan koomishiniin fi waajjirri haajaa alaa Awurooppaa kunirree waan godhu kana keessa laalee akka mootummaa sanarratti dhiibbaa godhu isin argee haala kana isin hubachiisuu barbaada waan ta'e kanaaf isin galateeffatuu barbaada jettee xalayaa Maartin Schulz irree namicha pirezidantii koomishinii Awurooppaa Jean Claude Juncker jedhamu kanattirree adde Federica Morcani jedhamtu sanattirree xalayaa barreessite pirezidantiin paarlaamaa kun guyyuma sana barii akka fedhii qaban deebisanii guyyaarree kennanii jarre immoo ammarra eegaa jirra jechaadha. Iddoo gaarii dhagaa kun tattaaffii guddaadhaan injifannoo boonsaadha. Egaa waan kana milkeessuu keessatti tattaaffii godhameen carraa guddaadha ka argame. Carraa kana hanga maayitti duukaa deemanii wanta kana milkeessuudhaaf immoo hirmaannaa hawaasaa barbaada. Hirmaannaa nam tokko hundumaa kan naannoo kana jiraatu hunda barbaada. Mee waan kanatti akkamiin deemuudhaaf karoora qabaattanii qaamonni waan kana milkeessuu keessatti si duukaa akka hiriiraniif waliin mari'ataa jirtan koreen hundeeffame jira maaltu ta'uuf deema? Yaadi kun hagam hayyama kana kennanii hin kennanii waan sirriitti guututti beekan turreef dura namoota tokko yaada kana bakkuma bakkatti mari'achiisaa jira waan akkanaa yaadaa jirra waan kun yoo kan milkaa'u ta'e qophii adda addaa nu barbaachisa jechuun isa achi dhufee akkas dhufuun tiraanspoortii isaa nu barbaachisa keessummeessuu nu barbaachisa nageenya isaatiif nu barbaachisa qophii bakka itti goonu kanaafirree fi bakka tursiisnu kana nu barbaachisa kanaaf nama tokkotti bakka bakkatti itti dudubbataa ture garuu beellamni kun hin argamuu yaada jedhu murtee waan hin jirreef waan kanatti koree guututti akka inni hojjetu hin goone amma garuu hayyamni kun waan argameef atattamaan namootuma duraan ququnnamaa turre sanaa fi namoota bal'aa ammarree itti daballee koree tokko dhaabne koreen sun hiriira naannoo sanatti godhamurree warruma duraan muuxannoo qaban hunda itti daballee waan immoo gargaarsa kanaaf barbaachisurre atattamaan godhanii hiriirri guddaan irra godhamee waggaa ijoolleen waggaa tokko dhumaa turte kana bifa gaarii tokkoon attenshinii gahaa akka rakkinni biyya sana keessa jiru kan waggaarraa waggaatti hammaatee amma namni tokkorre akka hin arginetti du'aa jiru kana akka inni sirriitti attenshinii argatu akkaataa itti goonu namni hundi waan kana keessatti hirmaatuu qaba jedhee yaada. Mee keessattuu qaamoleen hawaasaa akka waliigalaatti Awurooppaa keessa jiran bal'aadha. Isaan kunis waan kanarratti hirmaannaa gochuun dirqamuma Oromummaa keessaa isa tokkodha. Maaliif Oromoodhaaf carraan hanga ammaatti waan akkasii argame yeroo jalqabaa yeroo jalqabaati waan wal nama gaafachiisu miti. Kanaaf egaa hawaasni keenya ammallee waldaaleen hawaasaa biyya Awurooppaa keessa jiran waan kana keessatti qooda akka fudhataniif akkamitti yaaddanii jirtan? Carraa akkana hin argannu jechuun yeroo baay'ee hiriira hin baana hiriira bahuu jechaan akka namni si arguu fi akka namni si dhaga'uu fi yeroo baay'ee miidiyaan nu gabaasu hin jiru egaa biyya kana dhufne waggaa darbe kana keessa itiin yeroo 5-6 hiriira baanee jirra biyyuma kanaa fi naannuma Beeljeemii kanatti Awurooppaa guutummaa fudhanne yoo xiqqaate hiriirri 20 fi 31 bahamuu danda'a garuu sagalee akka barbaadamu sanatti miti kan argatamaa jiru. Kanaaf yeroo 2-3 irra deddeebi'anii bahuurra yeroo tokko bakka tokkotti walitti bahanii baasii fi humna nama barbaachisurree wareegama barbaachisurree kafalanii attenshinii gahaa tokko argatuun carraa gaariidha. Sadarkaa sanatti amma nama dubbisanii rakkoo jiru itti ibsuun jechuun biyyatti miidhaan jiru kamittiyyuu sadarkaa sanatti nama dubbisuun akka malee rakkoodha. Jarra akkasii sun hoogganootuma biyyaadha yeroo baay'ee kan dubbisan malee warruma kara gadaanus itti erganiituma isaanumatti haasoftee deemtaa waan isaanii sun achi ga'uu baateeyyuu hin beektu amma garuu sadarkaa sanatti waan himamuuf koominitiin keenya bakka jiru humna maateeriyaalii barbaachisuun irree
qophii ofiinirree qaamanirree naannoo sanatti argamuudhaaf guyyaa fi haala mijataa haala akkuma beeksisnen jechaadha. Waan kana keessattirree akkammoo bifa konorreetiin ta'uudhaan hogganooti koominiitiitirree namooti dhuunfaatirree dargaggooti hundi argamanii naannoo kana ammaaf yeroo gabaabaa qofaas tura waggaa dhufe yeroo bakka biyya biraa deemuun rakkina qabaa qophii dorgommiitiif waan qophaa'aa jiruu fi yeroo biraa garuu biyyoota biraarree deddeemee hogganoota biyyaa foreign ministeerota miseensota paarlaamaa itti gaafatamoota paarlaamaa dubbattoota paarlaamaa dubbisuu danda'a. Sanaafirree karaa waan nu banuuf kana osirratti milkeessine biyyoota adda addaa deemee rakkoo biyya sana keessa jiru ibsuu danda'a. Kaampaanota Awurooppaa kan biyya sanatti hojjetaa jiran irratti dubbatee ibsuu danda'a fuuldura. Carraa sana guutuu banuudhaaf amma kana sirriitti milkeessuudhaaf namni hundi bakka jiru walnoo gargaare akka malee gaariidha jedhee yaada. Dhumarratti gaa amma waan kana waamicha gootee fiittaa hawaasa Awurooppaa keessa jiraatan maraa fi hawaasa Oromoo qofaa miti hawaasni saboota biraallee maaliif dhiittaa mirga namoomaa Oromoo irras haa ta'u Amaaraa irras haa ta'u Koonsoo irraa haa ta'u waa hundumaatiif kan inni falmaa ture addunyaattis kan inni beeksisaa ture saboonni biraawoo waan kana akka isaan irratti hirmaatan ni taasifamamoo akkam? Namni baay'een jechuun nuti tokko miidhaan Oromoorra jira amma warra biraarra miidhaan jira inni akkuma ati jette sana fayyisaan miidhaa Oromoo qofa hin taane biyya sana keessa kan uummata Amaaraarra kan Koonsoorra biyyuma sana keessa immoo bifa adda addaatiin Gaambeellaarra Ogaadeenirra waan jirudha kan ibse hiriira kanarrattirree kan hirmaatuu qabu hundumaadha rakkoo hundumaatu dubbatamuuf deema bakka sanatti kanaafuu haga danda'ametti namni biyya sana keessa namni biyya kanaayyuu namni faranjii naannoo kana jiruyyuu namni miidhaan biyya sana keessa isa yaaddessu akka irratti hirmaatu barbaanna baay'ina namaadha sagaleen baay'atte yeroo sanadha kan sagaleen kee dhaga'amu. Kanaafuu namni kamiyyuu kan rakkoon biyya sanaatti dhaga'amu kan miidhamni biyya sanaa keessatti itti dhaga'amu waan kanarratti hirmaatuudhaan bifa adda addaatiin akka sagaleen keenya sirriitti dhaga'amu akka rakkoon biyya sanaa suni namni addunyaa beekee dhiibbaa mootummaa sanarratti godhu warra qabsaa'u kanarree gargaaru namni hundi irratti hirmaatuu qaba jedhee yaada isaaniifis koominiitoota isaaniitis koominiitoota biyya sanaa bifa adda addaatiin ijaaramanii jiran hundaayyuu bifa arganneen hundumaan quunnamne akka isaan sochii kana keessatti hirmaatan goona jedhee yaada. Waan kana soneessuu keessatti gaa amma koreen hundeessuuf deemtanii koreen kun yoom hawaasa biyyoota Awurooppaa keessa jiran quunnamuu danda'anii isaanis immoo itti qophaa'uudhaaf karaa kamiin quunnamuu danda'anii carraa kanaan dhaamsa qabduuf asumaan akka otoo ibsiteefi. Amma namoota yeruma gabaabaa keessatti beeksisna karuma aga dandeenyetti karuma hawaasota jiraniinii fi miidiyuma kanaanirree itti deebinee beeksisna amma namoota quunnamnee bakka bakkatti biyya biyyatti eenyutu waan kana qindeessuu danda'a akkamitti immoo koree waliigalaa sochuma kanaaf jecha koree atattamaa tokko waan kanatti dhaamna waan jedhuun namoota ofii dudubbise qabaa aga ammoo kontaakti tokko godhaa ture jarumatti daballeetuma aga danda'ametti bal'atee nama hundaa hammatee akkaataa hirmaannaan namaa baay'atu fi ba'aanirree namatti xiqqaatee waan kun itti milkaa'u akkaataatti goonu karuma hawaasotaatiin fi karootuma nama ofii quunnamaa tureenitiin daddafnee quunnamna guyyootuma lamaan sadeen dhufu kana keessatti jechaadha. Yeroon isaa gabaabaa waan ta'eef namni qophii godhuu barbaachisa. Waan nu hojjennu kanaafirree immoo gargaarsa atattamaa ammattirree waan barbaachisuu fi yeruma gabaabaa guyyuma lamaan sadeen kana keessatti goona jedhee yaada. Egaa waayila keenya garasuu tufaa angama kiyyaan waan sirraa gaafatuu qabu hunda fixeera. Kana naafee uummataaf kana dabarsuun qaba jette carraan sii kennan mallee kanaachee gaaffiif deebii keenya kanumaan xumurra. Galatoomii anirree waan addaa waan baay'ee waan jedhu jedhee jira carraan akkanaa kun yeroo dheeraa keessatti yeroo tokko kan lama argata namni akkuma duratti ibsuu yaale namoota akkanaa kana hoogganoota biyyaa faatu dubbisaa yookaan sadarkaa olaanaatti jijjiiramni guddaan tokko biyya keessatti hoggaa dhufeedha kan dubbisuun danda'amu carraa akkasii kana sababa fayyisaatti argatuun keenya carraa guddaadha. Waan inni achitti itti dadhabe sanarree naannoo kanatti akka itti jabeessinu akka attention miidiyaa argannu kan sadarkaa Awurooppaatti hoggaa dubbisne biyyooti baay'een paarlaamaa kana jala jiranii jechuun
gamtaa Awurooppaa kana jala jiranii kanaafuu biyyoota irree dubbisuudhaaf karaa nu banama jechaadha. Kanaaf waan kanarratti bifa isaanii danda'ame hundumaan hirmaatanii gargaarsa barbaachisuu fi hirmaannaa barbaachisu akka godhan waamicha godha. Kanuma jedha. Ayyee waa'ila keenya Garasuu Tufaa hedduu galatoomi. Ayyee. Hayyee egaa daawwattoota keenya akkuma hordofaa jirtan egaa hagayya 21 bara 2016 dirree Olompika Riyoo irratti seenaa guddaa dalaguudhaan Oromoo seenaa Oromoo ajjeefamaa fi hiraara Oromoo addunyaatti kan ibse atileet Fayyisaa Leellisaa gara paarlaamaa Awurooppaa dhufuun murtee kanaan dura jajjabaadha jedhame murtee paarlaamaan Awurooppaa dabarsee ture ammallee goonni kun dhufee rakkina Oromootti ibsee nus immoo kana carraa kanaan dhageettii argannee rakkoo Oromoon keessa jiruu fi dhiibbaa barbaachisu akka godhaniif murtee dabarsanis akka hojiirra oolchan carraa ittiin dhiibuu dandeenyu ta'uusaa amma waan itti deemaa jirru 9 qophii guddaatu taasifamaa jira. Egaa hawaasni Oromoo biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessa jiraattan ammumarraa kaaftanii itti qophooftanii waamicha karaa hawaasa keessanii akkuma amma waa'illi keenya obbo Garasuu Tufaa dabarse sin qaqqabuun akka irratti hirmaattanii dirqama Oromummaa baatan abdii guddaa qabna. Qophii keenya addaa kanas kanumaan goolabneerra 9 beellamni keenya Biraasilsaa ta'uun jedha. Gusni yaamanii Olompikii yaamanii gantuu maaliif yaamanii goota sabaaf dhaabbatu jagna sabaaf dhaabbatu bara baraan faarfanii gaara gaara yaamanii laga laga yaamanii dheeratus gabaabbatus ilma abbaa yaamanii sabako ya Oromoo gaafa roorroon nammattee nuufsi walii yaamanii aannan bulee qammanaa jiraa dubbiin hammanaa. Kanatti waan Fayyisaan godhe kun Ameerikaa keessatti akka malee deeggarsa guddaa argamsiisee xiyyeeffannaa miidiyaa guddaa argamsiisee naannoo kanatti illee waan tokko dhugoone bu'aa nuu fida jedhee yaadaa ture. Eegasii hiiringii wayii naannoo paarlaamaa Awurooppaa kanatti orgaanaayiz goone namoota adda addaa namoota riippoortii miidhama biyya keenya kanarratti qopheessaa jiran akka isaan dhufanii achirratti dubbatanii inni illee achirratti dhufee akka inni
wiitnasii ta'u yookaan immoo ragaa bahu yaadaa ture nama faranjii paarlaamaa naannoo paarlaamaa sana keessa EU keessa hojjetu beeku waliin mari'annaani namni kuni nama celebritiidha nama addunyaan beekamu tokko namni baay'een isuma waliinuu footoo ka'uudhaaf isaa quunnamuu danda'a nama mirga namaatiif dhaabbate haga hiriingii qopheessitanii sadarkuma gadiitti inni achirratti dhufee dubbatu gootan maaliif pirezidaantuma Awurooppaa paarlaamaa Awurooppaarree pirezidaantii koomishinii Awurooppaarree itti gaafatamtuu olaantuu dhimma haajaa alaatiif seekuritii Awurooppaa adde Federikaa Mokoraniirree isaanirree sadeen iyyuu maaliif hin quunnamne yaada jedhu na kenninaan achumaan yaada kana adde Ana Goomezitti barreesse ishiinirree rakkoo amma ture kana irreecha irrattirree waan ta'e sana waan sana duraarree barreessitee jara sadeenitti iyyuu fayyisaan dhufee isin argee fakkeenyaaf tokkoffaa paarlaamaan Awurooppaa rizooluushinii dabarsee jira barreen gaddaa amajjii keessa garuu rizooluushinii sun haga amma hojiitti ni hiikamne gama tokkoon immoo koomishiniin fi itti gaafatamaan dhimmi alaa Awurooppaa kun waajjirri dhimma alaa Awurooppaa ammarree mootummaa sana waliin hojjetaa jira. Waan kun dhiibbaa godhanii akka ajjechaan kun dhaabbatu akka haalli sun wayyaa'u haga ammaa dhiibbaan godhamee jiru. Kanaaf waan kun dhiibbaa godhanii akka ajjechaan kun dhaabbatu akka haalli sun wayyaa'u haga ammaa dhiibbaan godhamee jiru. Kanaaf tokkoffaa rizooluushinii ofii baastan sanarree akka deebitanii sirriitti jajjabeessitan koomishiniin fi waajjirri haajaa alaa Awurooppaa kunirree waan godhu kana keessa ilaalee akka mootummaa sanarratti dhiibbaa godhu isin argee haala kana isin hubachiisuu barbaada waan ta'e kanaaf isin galateeffatuu barbaada jettee xalayaa Maarti Shuultizirree namicha pirezidaantii koomishinii Awurooppaa Jean Claude Juncker jedhamu kanattirree adde Federikaa Mokoranii jedhamtu sanattirree xalayaa barreessite pirezidaantiin paarlaamaa kun guyyuma sana barii akka fedhii qaban deebisanii guyyaarree kennanii jarre immoo ammarra eegaa jirra jechaadha. Iddoo gaarii dhagaa kun tattaaffii guddaadhaan injifannoo boonsaadha. Egaa waan kana milkeessuu keessatti tattaaffii godhameen carraa guddaadha ka argame. Carraa kana hanga maayitti duukaa deemanii wanta kana milkeessuudhaaf immoo hirmaannaa hawaasaa barbaada. Hirmaannaa nam tokko hundumaa kan naannoo kana jiraatu hunda barbaada. Mee waan kanatti akkamiin deemuudhaaf karoora qabaattanii qaamonni waan kana milkeessuu keessatti si duukaa akka hiriiraniif waliin mari'ataa jirtan koreen hundeeffame jira maaltu ta'uuf deema? Yaadi kun hagam hayyama kana kennanii hin kennanii waan sirriitti guututti beekan turreef dura namoota tokko yaada kana bakkuma bakkatti mari'achiisa jira waan akkanaa yaadaa jirra waan kun yoo kan milkaa'u ta'e qophii adda addaa nu barbaachisa jechuun isa achi dhufee akkas dhufuun transportii isaa nu barbaachisa keessummeessuu nu barbaachisa nageenya isaatiif nu barbaachisa qophii bakka itti goonu kanaafirree fi bakka tursiisnu kana nu barbaachisa kanaaf nama tokkotti bakka itti dudubbataa ture garuu beellamni kun hin argamamuun argamuu yaada jedhu murtee waan hin jirreef waan kanatti koree guututti akka inni hojjetu hin goone amma garuu hayyamni kun waan argameef atattamaan namootuma duraan quunnamaa turre sanaa fi namoota bal'aa ammarree itti daballee koree tokko dhaabne koreen sun hiriira naannoo sanatti godhamurree warruma duraan muuxannoo qaban hunda itti daballee waan immoo gargaarsa kana barbaachisurree atattamaan godhanii hiriirri guddaan irra godhamee waggaa ijoolleen waggaa tokko dhumaa turte kana bifa gaarii tokkoon atteenshinii gahaa akka rakkinni biyya sana keessa jiru of deema jechaadha waggaa sanarratti kun immoo sochii ijoolleen godhan sana bifuma kanaan yaadatuudha heduu danda'ame guyyaa sana guyyaa Saatarday irra oola guyyaa lamaan 10 fi 11tti immoo beellama argachuu hin dandeenye guyyaan beellamatti arganne gaafa 9 ta'e jechaadha. Ayyee gaariidha gara sun egaa akkuma beekamu sadaasa 12 bara 2015 guyyaa warraaqsi mormii uummanni Oromoo waggaa tokkoof gaggeesse godina Shawaa Lixaa magaalaa Giincitti dhoo'eedha. Amma adeemsa kana keessatti immoo hanga hagayya 21 inni dhufe addunyaa irratti waan sana ibsutti addunyaan hedduu gurra nuu kennaan turre wareegama hedduu kaffalamaa ture.
amma immoo waggaa isaa irratti dhufee waan kana irratti ibsuu isaatiif mee qabsoo Oromoo irratti keessattuu gamtaan Awurooppaa waan abdii hedduu irraa eegamudha kan dafanii murtii jajjabaa dabarsuudhaan qabsoo Oromoo dura cinaa warra hiriiran keessaa adda durummaan kan ka'u paarlaamaan Awurooppaa kuni mee sadarkaa kana qaqqabuudhaan amma immoo akkaataa kanaan dhiyaachuun kun bu'aan inni qabu tuqxeettaa mee bal'inaan irraa nuu ibsi waan kana. Akkuma beekamu sochiin Oromoo kun yeroo baay'ee carraa miidiyaa argateen beeku miidiyaa xixiqquma irratti babbaa ture waggaatti Ingiliishiidhaan miidiyaan barreessu waan akka BBC kun waggaatti yeroo tokko kan lama waan keenyoo barreesse gammadaa turre sochiin akkanatti jiru namni waggaatti namni kan riippoortiin human raayitii beekuyyuu at least namni 800 olii du'e amma waan dhiyoo kanatti dabalame kanaan kan riippoortiin beekuyyuu kan mootummaan sun amanaa jiruyyuu nama 500 olii namni immoo ummati beeku nama tarii nama kumoota hedduutti lakkaa'amuudha kan du'aa jiru akkana ta'aa jiru attenshiniin yookaan xiyyeeffannaa miidiyaa nuti argataa turre akka malee xiqqaadha. Egaa Fayyisaan Riyootti mallattoo kan argisiise booda garuu yeroo itti guyyaa 2-3 gidduutti miidiyaan kana 200tti aanu waan kana dabarsaa ture press conference inni boodarra egaa Ameerikaa ga'ee argisiisa godhe irrattirree nama hedduutu hirmaate amma namumti waan kana hin beekne iyyuu akka hin jirre wayii tokkodha. Kanaaf warri kunirree kan ayyama kennaniif akka inni kaabinee pirezidaantiitti irree haasa'u akka itti simatanirree sadarkaa dippiloomaatiik tiimii qopheessanii isaan akka simatan pirezidaantiin irree dhufarra dhumee akka itti dubbatuu fi sagantaa footorree akka qabudha. Paarlaamaan Awurooppaa addunyaarraa ikonomii addunyaa Awurooppaan tokkoffaadha jechuun bilookiin Awurooppaa jedhamu kun ikonomii guddaa tokkoffaa addunyaarra jirudha. Namichi kun immoo qaama Awurooppaa keessaa qaamni filatamee guddaan paarlaamaa kanadha. Namichi mataa waan sanatti ta'e isa dubbisuu jechuun dhimmi uummata keenyaa sadarkaa sanatti akka inni mul'atu godhudha. Kun injifannoo dippiloomaasii injifannoo guddaa tokkodha. Yeroo baay'ee deemnee warruma deeskeedii ta'an itti gaafatama dhimma Itoophiyaa irratti yookaan East Afrikaa irratti namni nu baay'een dubbisnu. Kun garuu mataan paarlaamaa Awurooppaa dubbisuun fuuldura biyyoota biraa keessatti piraayim ministirii dubbisuu dandeenya, foreign ministeerota dubbisuu dandeenya waan godhamu keessatti waan karaa guddaa tokko nu banudha. Yeroon kun immoo yeroo itti duuti akka malee uummata keenya irratti hammaataa jiru, yeroo itti dippiloomaatiikiin koominitiin biyya sana keessa jirurre akka inni magaalaarraa fagaatee hin deemnee fi akka waan godhan nama ajjeechaa jiru kanarra akka namni hin barre godhame waan ta'eef asiin haala jiru kana rakkoo akkanaatu jira jedhanii Fayyisaan dhufe isaanitti himuun Fayyisaan nama akkuma seelebriitii guddaa wayii tokkotti waan laalamuuf sagalee guddaa argata. Miidiyooti biraarree namichuma kana arguun mataan isaa niwusii yookaan oduu guddaa waan ta'eef namni hedduun gabaasuu danda'a. Kanaafuu waan kun injifannoo guddaadha. Dhugaadha kun injifannoo dippiloomaasii guddaadha. Karaa biraatiin keessattuu pirezidaantii paarlaamaa gamtaa Awurooppaa kana Maartin Shuuziin arguudhaan akka waliigalaatti paarlaamaan Awurooppaa dhimma keenyaaf xiyyeeffannaa kennuusaa hubachiisa. Waan kanarra gahuudhaaf akkamiin yaaddee waan kanarratti tattaaffii akkamiitiin sadarkaa kana qaqqabamuu danda'ame? Dura namoonni naannoo Awurooppaa. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya qophii addaa qabannee dhiyaanneerraa qophii addaa kanaani 9/9/2016 as Awurooppaa bakka gamtaan Awurooppaa itti argamu biyya Beeljiyeem magaalaa Biraasilsitti waan guddaa tokkotu deemuuf deema. Akkuma hundi keessan quba qabdan wayita dabree addunyaa irratti addunyaan qabsoo Oromoo irraa wayita gurra duuchattetti gootichi atileetii Oromoo as bahee qabsoo Oromoo addunyaa maratti beeksisuudhaaf qooda olaanaa gumaachuusaa hundi keenya quba qabna. Gootichi kunis egaa goota atileetii maraatoonii addunyaa Fayyisaa Leellisaa gara Awurooppaatti imaluuf deemaa ka jedhu odeeffannoo arganne keessummaa tokko affeereen jira. Egaa keessummaan kunis haala kamiin atileet Fayyisaa Leellisaa gara kana dhufaa maal godhaa eessatti dhiyaataa ka jedhu akkuma isinii tuttuqe kana waan hedduutu ta'uuf deema aan jedhu odeeffannoo arganneerra. Egaa keessummaan keenyas aktiivistii Garasuu Tufaati. Egaa Garasuu Tufaa waan kanarratti dadhabdee har'as immoo odeeffannoo haaraa qabattee daawwattoota keenyaaf ibsuudhaaf asiin dhiyaatu keetiif anaa dhufu galatoomin siin jedha.
Yaada kana uummatatti ibsuudhaaf carraa kana kennu keetiif galatoomne. Ayyee egaa daawwattoota keenya egaa waa'ila keenya gara Sutufaa hedduu galatoomfata. Mee sadaasni sagal as Awurooppaa keessatti wanti addaa ta'uuf deemaa akka jedhamu maalirraayyee maaltu ta'uuf deemaa mee kana atummaan nuu ibsi. Akkuma yaadattu barreen gaddaa sochiin uummata Oromoo kun kan jalqabe guyyaa sadaasa 12 ture. Kanaafuu waggaa kana guutuu qabsoon kun deemaa ture. Ijoolleen keenya namni keenya dhumaa ture haga ammaa ture dhumaa jira. Waan kun bifa adda addaa tokkoon uummata birattis beekamu ammarree waan barbaadamu sana bakka hin geenye waggaa kana bifa ta'e tokkoon naannoo jirru kanatti yaada jedhurraa kan ka'e. Akkuma yaadattu atileet Faayisaa Leellisaa gaafa Riyoo sana mallattoo ijoolleen biyya keenyatti qabsoo ittiin godhaa turte sana argisiisuudhaan sochii kana biyya addunyaa guutuutti beeksisee jira. Namni kun nama hunda biratti beekame akka nama Oromoof qabsaa'u kan nama mirga dhiitamuu Itoophiyaa keessa jiru kanaaf qabsaa'u qofa hin taane ilmuma namaa addunyaa birattiyyuu kabajaa nama argate tokkodha. Nama kana naannoo Awurooppaa kanatti finnee akka inni rakkoo amma itti dabalamee deemaa jiru kana egaa inni mallattoo sana argisiisee irreecha irratti dhumaatiin ta'e gidduu kana immoo labsiin atattamaa ta'e kun jira. Waan kana akka ammarree miidiyaan addunyaa qaamoti addunyaa irratti murtii gurguddaa dabarsan akka beekan akka itti godhamu jiraate yaada jedhurraa biyyootatti bakka akkatti qoqqopheessuu danda'ama. Garuu innis yeroon isaatirree gabaabaadha. Kanaaf dura bakkuma hundeen Awurooppaa jiru kanarra maan jalqabne yaada jedhuun namoota pirezidantii paarlaamaa Awurooppaa akkasumas pirezidantii koomishinii Awurooppaa fi itti gaafatamtu bakka buutuu dhimma alaatii fi seekuritii Awurooppaa olaantuu kan taate xalayaan karaa nama nu gargaaruun adde Aanaa Goomeziitiin akka itti argamu godhamee pirezidantiin paarlaamaa Awurooppaa obbo Maartiin Shuulz yeruma sana akka Faayisaa argu hayyama isaa kenne jara kaan lamaan irree namicha itti gaafatama pirezidantii koomishinii Jean Claude Juncker fi itti gaafatamtu olaantuu haajaa alaatii fi seekuritii Awurooppaa adde Federica Mogherini immoo amma eegaa jirra. Isa Faayisaan dhufee jaratti dubbatee rakkoo amma yeroo inni tures deemaa ture amma immoo itti dabalamee deemaa ture kana akka inni ibsu isaaniif qofa hin taane gidduma sana guyyaa isaa fuuldura koree waan kana qopheessu waliin mari'anneetti uummataaf ibsinaa. Hiriirri guddaan irree akka ta'u akkasumas immoo pirees konferensiin irree naannuma Biraasiilsii sanatti akka qophaa'uu fi rakkoo deemaa jiru kan akka inni ibsuuf godhuudhaa fi ammaaf kanuma pirezidantii paarlaamaa kun kan sa'aatiin isaatirree waan hundi isaa beekamee waan jiruuf isatu ta'u kan waggaarraa waggaatti hammaatee amma namni tokkorree akka hin arginetti du'aa jiru kana akka inni sirriitti atteenshinii argatu akkaataa itti goonu namni hundi waan kana keessatti hirmaatuu qaba jedhee yaada. Mee keessattuu qaamoleen hawaasaa akka waliigalaatti Awurooppaa keessa jiran bal'aadha. Isaan kunis waan kana irratti hirmaannaa gochuun dirqamuma Oromummaa keessaa isa tokkodha. Maaliif Oromoodhaaf carraan hanga ammaatti waan akkasii argame yeroo jalqabaati waan wal nama gaafachiisu miti. Kanaaf egaa hawaasni keenya ammallee waldaaleen hawaasaa biyya Awurooppaa keessa jiran waan kana keessatti qooda akka fudhataniif akkamitti yaaddanii jirtan? Carraa akkana hin argannu jechuun yeroo baay'ee hiriira hin baana. Hiriira bahuu jechaan akka namni si arguu fi akka namni si dhaga'uu fi yeroo baay'ee miidiyaan nu gabaasu hin jiru. Egaa biyya kana dhufne waggaa darbe kana keessa yeroo 5-6 hiriira baanee jirra. Biyyuma kanaa fi naannuma Beeljeemii kanatti Awurooppaa guutummoo fudhanne yoo xiqqaate hiriirri 20 fi 30 tokko bahamuu danda'a. Garuu sagalee akka barbaadamu sanatti miti kan argatamaa jiru. Kanaaf yeroo 2-3 irra deddeebi'anii bahuurra yeroo tokko bakka tokkotti walitti bahanii baasii fi humna nama barbaachisurree wareegama barbaachisurree kafalanii atteenshinii gahaa tokko argatuun carraa gaariidha. Sadarkaa sanatti amma nama dubbisanii rakkoo jiru itti ibsuun jechuun biyya itti miidhaan jiru kamittiyyuu sadarkaa sanatti nama dubbisuun akka malee rakkoodha. Jarra akkasii sun hoogganootuma biyyaadha yeroo baay'ee kan dubbisan malee warruma kara gadaanus itti erganiituma isaanumatti haasoftee deemta waan isaanii sun achi ga'uu baateeyyuu hin beektu. Amma garuu sadarkaa sanatti waan himamuuf koominitiin keenya bakka jiru humna maateeriyaalii barbaachisuun irree qophii ofiin irree qaamaan irree naannoo sanatti argamuudhaaf guyyaa fi haala mijataa haala akkuma beeksisnen jechaadha.
waan kana keessattirree akkammoo bifa koonirreetiin ta'uudhaan hogganooti koominitiitirree namooti dhuunfaatirree dargaggooti hundi argamanii naannoo kana ammaaf yeroo gabaabaa qofaas tura waggaa dhufe yeroo bakka biyya biraa deemuun rakkina qabaa qophii dorgommiitiif waan qophaa'aa jiruu fi yeroo biraa garuu biyyoota biraarree deddeemee hogganoota biyyaa forii ministiroota miseensota paarlaamaa itti gaafatamoota paarlaamaa dubbattoota paarlaamaa dubbisuu danda'a sanaafirree karaa waan nu banuuf kana osirratti milkeessine biyyoota adda addaa deemee rakkoo biyya sana keessa jiru ibsuu danda'a kaampaanota Awurooppaa kan biyya sanatti hojjetaa jiran irratti dubbatee ibsuu danda'a fuuldura carraa sana guutuu banuudhaaf amma kana sirriitti milkeessuudhaaf namni hundi bakka jiru walnoo gargaare akka malee gaariidha jedhee yaada. Dhumarratti gaa amma waan kana waamicha gootee fiittaa hawaasa Awurooppaa keessa jiraatan maraa fi hawaasa Oromoo qofaa miti hawaasni saboota biraallee maaliif dhiittaa mirga namoomaa Oromoo irras haa ta'u Amaara irras haa ta'u Koonsoo irraa haa ta'u waa hundumaatiif kan inni falmaa ture addunyaattis kan inni beeksisaa ture saboonni biraa'oo waan kana akka isaan irratti hirmaatan ni taasifamamoo akkam? Namni baay'een jechuun nuti tokko miidhaan Oromoorra jira amma warra biraarra miidhaan jira inni akkuma ati jette sana fayyisaan miidhaa Oromoo qofa hin taane biyya sana keessa kan uummata Amaaraarra kan Koonsoorra biyyuma sana keessa immoo bifa adda addaatiin Gaambeellaarra Ogaadeenirra waan jirudha kan ibse hiriira kanarrattirree kan hirmaatuu qabu hundumaadha rakkoo hundumaatu dubbatamuuf deema bakka sanatti kanaafuu haga danda'ametti namni biyya sana keessa namni biyya kanaayyuu namni faranjii naannoo kana jiruyyuu namni miidhaan biyya sana keessa isa yaaddessu akka irratti hirmaatu barbaanna baay'ina namaadha sagaleen baay'atte yeroo sanadha kan sagaleen kee dhaga'amu kanaafuu namni kamiyyuu kan rakkoon biyya sanaatti dhaga'amu kan miidhamni biyya sanaa keessatti itti dhaga'amu waan kanarratti hirmaatuudhaan bifa adda addaatiin akka sagaleen keenya sirriitti dhaga'amu akka rakkoon biyya sanaa suni namni addunyaa beekee dhiibbaa mootummaa sanarratti godhu warra qabsaa'u kanarree gargaaru namni hundi irratti hirmaatuu qaba jedhee yaada isaaniifis koominitoota isaaniitis koominitoota biyya sanaa bifa adda addaatiin ijaaramanii jiran hundaayyuu bifa arganneen hundumaan quunnamne akka isaan sochii kana keessatti hirmaatan goona jedhee yaada. Waan kana soneessuu keessatti gaa amma koreen hundeessuuf deemtanii koreen kun yoom hawaasa biyyoota Awurooppaa keessa jiran quunnamuu danda'anii isaanis immoo itti qophaa'uudhaaf karaa kamiin quunnamuu danda'anii carraa kanaan dhaamsa qabduuf asumaan akka otoo ibsiteefi. Amma namoota yeruma gabaabaa keessatti beeksisna karuma aga dandeenyetti karuma hawaasota jiraniinii fi miidiyuma kanaanirree itti deebinee beeksisna amma namoota quunnamnee bakka bakkatti biyya biyyatti eenyutu waan kana qindeessuu danda'a akkamitti immoo koree waliigalaa sochuma kanaaf jecha koree atattamaa tokko waan kanaatti dhaamna waan jedhuun namoota ofii dudubbise qaba aga amma kontaaktii tokko godhaa ture jarumatti daballeetuma aga danda'ametti bal'atee nama hundaa hammatee akkaataa hirmaannaan namaa baay'atu fi ba'aanirree namatti xiqqaatee waan kun itti milkaa'u akkaataatti goonu karuma hawaasotaatiin fi karootuma nama ofii quunnamaa tureenitiin daddafnee quunnamna guyyootuma lamaan sadeen dhufu kana keessatti jechaadha yeroon isaa gabaabaa waan ta'eef namni qophii godhuu barbaachisa waan nu hojjennu kanaafirree immoo gargaarsa atattamaa ammattirree waan barbaachisuu fi yeruma gabaabaa guyyuma lamaan sadeen kana keessatti goona jedhee yaada. Egaa waayila keenya garasuu tufaa angama kiyyaan waan sirraa gaafatuu qabu hunda fixeera kanan naafee ummataaf kana dabarsuun qaba jette carraan sii kennan mallee kanaachi gaaffiif deebii keenya kanumaan xumurra. Galatoomii anirree waan addaa waan baay'ee waan jedhu jedhee jira carraan akkanaa kun yeroo dheeraa keessatti yeroo tokko kan lama argata namni akkuma duratti ibsuu yaale namoota akkanaa kana hogganoota biyyaa faatu dubbisaa yookaan sadarkaa olaanaatti jijjiiramni guddaan tokko biyya keessatti waggaa dhufeedha kan dubbisuun danda'amu carraa akkasii kana sababa fayyisaatti argatuun keenya carraa guddaadha waan inni achitti itti dadhabe sanarree naannoo kanatti akka itti jabeessinu akka attentionii miidiyaa argannu kan sadarkaa Awurooppaatti waggaa dubbisne biyyooti baay'een paarlaamaa kana jala jiranii jechuun gamtaa Awurooppaa kana jala jiranii kanaafuu biyyoota irree dubbisuudhaaf karaa nuu banama jechaadha
kanaaf waan kanarratti bifa isaanii danda'ame hundumaan hirmaatanii gargaarsa barbaachisuu fi hirmaannaa barbaachisu akka godhan waamicha godha kanuma jedha. Ayyee waa'ila keenya Garasuu Tufaa hedduu galatoomi. Ayyee. Hayyee egaa daawwattoota keenya akkuma hordofaa jirtan egaa hagayya 21 bara 2016 dirree Olompika Riyoo irratti seenaa guddaa dalaguudhaan Oromoo seenaa Oromoo ajjeefamaa fi hiraara Oromoo addunyaatti kan ibse atileet Fayyisaa Leellisaa gara paarlaamaa Awurooppaa dhufuun murtee kanaan dura jajjabaadha jedhame murtee paarlaamaan Awurooppaa dabarsee ture ammallee goonni kun dhufee rakkina Oromootti ibsee nus immoo kana carraa kanaan dhageettii argannee rakkoo Oromoon keessa jiruu fi dhiibbaa barbaachisu akka godhaniif murtee dabarsanis akka hojiirra oolchan carraa ittiin dhiibuu dandeenyu ta'uusaa amma waan itti deemaa jirru 9 qophii guddaatu taasifamaa jira. Egaa hawaasni Oromoo biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessa jiraattan ammumarraa kaaftanii itti qophooftanii waamicha karaa hawaasa keessanii akkuma amma waa'illi keenya obbo Garasuu Tufaa dabarse sin qaqqabuun akka irratti hirmaattanii dirqama Oromummaa baatan abdii guddaa qabna. Qophii keenya addaa kanas kanumaan goolabneerra 9 beellamni keenya Biraasilsaa ta'uun jedha. Kampi gusni yaamanii Olompikiif yaamanii gantuu maaliif yaamanii goota sabaaf dhaabbatu jagna sabaaf dhaabbatu bara baraan faane gaara gaara yaamanii laga laga yaamanii dheeratus gabaabbatu.